Tolee, hordoftoota YouTube chaanalii kiyyaa nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu viidiyoo kan biraatiin dhufee jira jechuudha. Mucayyoon kun kaameraan ishee qabee jechuudha. Kaameraan mana madaamii keessa amma maal akka gootu baay'ee naatee jirti, sodaa keessa jirti jechuudha. Maal akka hin godhu wallaalee maal jechaa jirti jechuudha. Kanaaf kaameraa mana madaamii keessa akka jirtu hin beekti. Garuu kaameraan bakka garaagaraa akka jiru sirriitti beekti. Gorfaa ishii keessa akka jiru garuu hin beektu. Mana ciisichaa ishii keessa akka jiru hin beektu. Inni kaan garuu mul'atee yooma jijjiira jechuudha. Kaameraan bakka garaagaraa mana keessa guutuu kaameraan jira. Innaa kaameraan jira. Har'a jetti har'a gara ganama jechuun barfadheen ka'ee jetti. Barfattee yeroo kaatu mucaatti hin barfate jechuudha. Dursitee yoo kaatee mucaa qopheessite malee yoo fi barfatte egaa hin barfata waan ta'eef barfateetu kaatee siniin jedha. Achumaanii madaamiin akkamitti sa'aatii kana kaate sa'aatii meeqaan kaatee yoo jettuun sa'aatii 7 ka'eettiin. 7 gaa akka biyya keenya sa'aatii 1 jechuudha ganama keessa. Akka biyya keessanitti sa'aatii 7 Dubaay jechuudha. Akka Dubaay sa'aatii 7 ganama barii ka'ee jetteen. Sa'aatii 7 kaatee isa booda kaameraa isa bakka sanaa fiddeetu isa bakka gara gorfaa kootiin balbalarraan jiru fiddee kottu kaameraan jira waanuma na sobdus hin jiru. Kaameraan kun waan hundumaa hin waraabaa, waan hundumaa waraabee of keessaa qaba. Kanaafuu sa'aatiitti kaate kunuu asirra jira jettee sa'aatii sanarras xiyya kaa'eera, anarras xiyya kaa'eera jette. Yeroodhuma ishiin akkasnaan jettu an baay'ee nahee dhaqni koo na roobmeetti. Sababni isaa durayyuu waa baay'ee godhaan ture, waa baay'ee hundumaa goggodhaan ture. Ishee amma hirribaa ka'ee sa'aatiin barfateef isa isheen natti agarsiistu miti. Isa kanaan dura taa'aa turetu kaameraan sun waraabeera moo hin waraabne? Kaameraa sana keessa jira moo hin jiru? Isheen ilaalteetti moo hin ilaalle moo ganaareef ilaalte jedheeni baay'ee nannaheette. Innis mucaashii sana isheen hojjettuudha, hojjettuu mootummaati. Mucaashii yeroo baay'ee mucaashii baay'ee na rakkisti, narra yaabbatti, ol narra baati, gadi narra buuti. Yeroo sana ofirraan darbadhaa itti. Yeroodhaan baay'ee ofirraa darbadhu mucaan baay'ee boossii hin iyyiti. Kana kaameraan waraabeera taana yeroo hundumaa mucaa hin dha'u garuu baay'ee nan darbadha ofirraa itti. Ofirraa baay'ee nan darbadha mucaan hin boossi yeroo sana sirriitti. Innaa kana argiteetti moo hin argine? Argitee zimnaan jettee moo kaameraan kana moo hin waraabne? Maaliif isa har'aa qofaadhaaf natti dubbatte moo ganaa natti dubbachuufi moo ganaa hunda isaa sakattaatee madaamiin kun nadhiistu hunda sakattaatee naan tokko waa'ee mucaashii lammata immoo kan wantiin jira kan maal jedhaman lammiin biyya biraa warri dhiira maal hojjetu qe'ee gumuu sawwaaqaadha moo maalidha? Habaaboo minaaminiin jira qe'ee keessa sattifaa bishaan obaasaa isa faa baay'een qulqulleessa jettee isaaf jechuudha. Isaaf wanta tokko nan kennaa itti mana keessaa fuudhee. Ruuzis yeroo hafuu isa hafe nan geessaafi. Bishaanis mana keessaa qorraanaa fi diyoonaan jedhe bishaanis mana keessaa nan geessaafi. Waan hundumaayyuu nan geessaafi. Kana faana waraabeeraa laata kaameraan suni kana natti dubbachuu didde ishee kana irratti maaliif natti dubbatte moo kaameraa duraa duubaan ganaa sakatta'a? Sodaa keessa jirti jechuudha. Kaameraa sana keessa gadi digdee waan hundumaa ilaalti taanaan waan baay'ee balleesseera waan ta'eef isheen na ajjeesti malee nan dhiistu. Kanaafuu an amma maalan godha dafeeni. Mana kana keessallee buluu hin qabu akka natti dhaga'amaa jiruttis akka sodaachaa jiruttis jettee jechuudha. Maal naa maluu guyyaadhuma kana keessatti jechaarti. Har'adha wanti isaa kan ta'e har'a ganamadha. Garuu madaamiin ishee kana qofa dubbatteetu gara hojii deemte. Ganaa kaameroota bakka garaagaraa jiran fuutee yoo sakattaatee ilaaltee ani waan baay'ee balleesseera. Yaa lammii biyya biraa sana faana wanti biraa jiraachuu danda'a.
Wanti biraa wanti Araboonni hin jaallanne jira taanaan dhugaa dubbachuudhaaf Arabni hin dhiistu. Kana hin dhiistu jechuudha Arabni. Baay'ee haram. Kanarratti nama hin dhiistu. Seeratti illee viidiyoon isaa yoo gadi ba'e dhugaa dubbachuudhaaf seerris nama hin dhiisu. Kanaafuu mucaa kana maal jettuun siniin jedhan akka kotti kaameeraa kana osoo isheen hundaan sakattee manichaa badiin jedheen biyyatti isheen garuu biyyatti nagashaan jedhaa itti biyyatti gashuuni amma kaanii naman gashan isaan osoodhuma ati biyyatti nagashaa jettee uumamuma kaatee amma isaan sababa dubbisitti barbaadu waan sagasitti barbaadanii si xaxu. Kanaaf an akka kootti manichaa osoo baatee danda'amee fi daftee namni ishee gargaaree namni achi ishee baasu argamee fi manicha keessa baateen jedha. Isinoo maal jettu? Arabni kun maaliif calliste? Kaameeraa kana hunda hin laalle moo yeroo mucaan ishee akkanatti baay'ee darbatamtee mucaan ishee boossu kaameeraa waraabe ilaaltee hin calliste moo hin ilaalle? Kaameeraan sakattaan kaameerota warra karaa alaa jiran karaa inni sawwaaqa zabeenyaa jiru kaameeraa sana hin ilaalle moo maaliif calliste? Erga kaameeraa ilaaluu jalqabdee maal gooti? Ishee jalqabaa qofa ilaaltee dhiisti moo kaameeraa hunda sakattaate ilaalti? Mucayyoon kana kan dhiphatte jechuudha. Yaa an akka gooti kaameeraa ilaallan hinuma ilaaltiin jedhaan. Xiqqoo dogoggora Arabni xiqqoo dogoggora yoo argatte dogoggoroonni baay'een jiru jettee si eegdi iyyuuti. Si eegdi mana keessatti osoo kaameeraan taane iyyuu ofiishii iyyuu si eegdi jechuudha. Malee kaameeraadha malee. Kanaaf isheen amma ishee kana yoo argatte kaameeraa hunduma seef ta'ee jiru viidiyoo hunduma achi keessatti waraabamee jiru hin ilaalte. Yeroo san immoo waan baay'ee arguu dandeessi, iccitii baay'ee arguu dandeessi jechuudha. Kanaaf kan gorfaa kiyya keessa jirullee an hin beeku jira ta'e hin jiru ta'e hin beeku. Innillee iccitii baay'ee qaba itti mucaan kan gorfaa keessaallee iccitii baay'een jira. Kaameeraan sun na waraabeerra taanaan na ajjeesti madaamitti naqalti. Kanaaf maal gochuun qabaa isiniin jechaa jirti. Dubbiin ifa jirti. Biraan naa gahi naan jetteetti. Anillee yoo si danda'ame manichaa badii jedheeran. Garuu dabalataan immoo isin waan gorsitan yoo jiraattanii akkasumas immoo irraa of eeggachuu akka qabdanii ammallee kaameeraa hundumtuu dhagee jira. Waa'ee kaameeraa hundumtuu beekee jira. Kanaaf kaameeraa mul'atee kaa'amu jira, kaameeraan dhokatee kaa'amu jira. Yoo kaameeraa mul'ifamee kaa'ameera jechuun ati sirriitti of eeggattaa jechuudha. Of eeggachaa akka ittiin dogoggorreef mul'isamee kaa'ama. Dhoskamee kaa'ame jechuun garuu baay'ee sireesiidha jechuudha manichi jarittiin baay'ee hamtuudha jechuudha. Mul'ifamee kaa'ame jechuun garuu jarri akka itti hin dogoggorreef akka of hin ganneef akkati waan badaan hojjenneef kaameeraan jirattee sireesiidhaan akka hojii kee hojjettu. Isaanis akka sifaan walitti hin buune kaameeraan taa'ee hojii kee seeraan hojjetatta jechuudha. Inni dhoskaadhaan kaa'amu garuu dhugaa waaqa inni baay'ee sireesiidha. Kaameeraan dhoskaadhaan kaa'ame ati kaameeraan jiru jettee waa barbaade telefooniidhaan odeessuu, telefooniidhaan waan ta'e qullaa minaamin gochuu dandeessa. Kun immoo baay'ee lubbuu balleessaa jechuudha. Viidiyoo qullaa fa'aa argamnan biyya Arabaa keessatti haram isaan nama maaranii jechuudha. Inni hordoftoota kiyya mudannoo mucaa kanaatiin maal jettuun siniin jedhame deebii dafaa deebisaa fi dhiphatteerti dhugaa waaqa.